Yooyyaa harka fuune deeggartoonni fi hordoftoonni qabsoo waraana bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Egaa kaleessa birgeediin Odaa Kormaa aanaa Yaayyaa Gullallee lolee garii madoon garii du'aan adabee gariin immoo harkaan qabamanii jiru akkuma argitan kana. Egaa kana kan go'ee waraana bilisummaa Oromoo birgeeda Odaa Kormaan durfamu. Egaa baay'inaan harkaan qabee ammaaf gariin warreen kana. Egaa isaanis akkaataa kamitti akka waraanni bilisummaa Oromoo isaan qabee fi akkaataa kamitti immoo akka impaayerri kun isaan leenjise impaayerri biyya kana hoogganaa jiru immoo uummata Oromoo akkaataa kamitti akka inni dararaa jiruu fi akkaataa kamitti akka inni miidhaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru isaanumarraa ageenyaa jechuudha. Ammaaf garuu booji'amtoota kana kan qabe birgeeda Odaa Kormaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaala guddoo aanaa keessatti lolee garii booji'ee garii ajjeesee garii immoo harkaan qabee kunoo arguun amanuudha. Oromoon waan dhageessurra waan argitu amanii waraanni kee lolee lolchiisee injifannoo gurguddaa galmeessaa jira. Kunoo har'a immoo karra shanan Finfinnee marsee aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti kaleessa injifannoo gurguddaa galmeessee meeshaalee hiikee diinallee harkaan qabee garii booji'ee gariin immoo ajjeesee jira. Egaa gamanumaan namuu yaada isaa ibsataa jechuudha. Gara yaada isaa ibsatan akkaataa kamitti akka gara impaayeraa kana keessa galanii fi akkaataa kamitti impaayerri kun isaan boojitee sammuu akkamiin ergi achi keessaa ba'anii immoo miidhaa isaan uummata Oromoo irraan gahaa turanii gamanumaan isaan irraa ageenyaa jechuudha. Ayyeeti maqaan keenya? Baalchaa Warquun jedhama. Eessatti lalattee guddatte? Aanaan kiyya Shaanoo Qimbibiiti. Ayyee. Haalli asii karaa waraana kanaatitti na fide jechuudha. Dursa karaa leenjisitti na geeche. Sirruma Raamineenii fi milishaan gandaa bulchaa gandaa wajjin dirqamaan nu qabanii naannoo 14 mana hidhaa keessa na tursiisanii asirraan hojjedhurra na hidhanii daa'ima kootirraa jechuudha. Naannoo mana leenjititti na geechan jechuudha. Naannoo mana leenjii kana agama waggaa na tursiisan naannoo ji'a 3 na tursiisan jechuudha. Na tursiisanii wanni kun feekiyyaa miti maal of dirqamaan nan oofinaay maal dirqamaan maal baakeetti taate maal erga uummata Oromootiin qabsoofne maal baakeetti goote nuun jedhanii kanaan nu as faraarraanii kana hunda achi keessa nu teechisan jechuudha. Amma immoo deebinee achi keessa erga yaane bakka baay'ee nu oofan jechuudha. Alii doorottis nu geessanii achittis yaa'u gaaruma nu qabsiisanii uummata Oromoo sirma bishaan nu qicaa waggaa inni nu qicanii isaan immoo kaamineen kan hojjetu bishaan fudhatee deema uummata gibira jedhaanii irra deemetti irraa guura. Mootummaan kunis jechuudha uummata keenya uummata Oromoo wal ficcisiisa. Nuti garuu anas keessa jirus obbolaa keenya ijoollee keenya as keessatti nuun kutee daaraa nu nyaachisee yaalanneetii miti. Waa'ee impaayeraa isaa jirtan mati. Waa'ee impaayeraa akka kamitti ibsita? Mootummaan irraa maqaa Oromoo dhaatee aangorra jiru kuni mootummaa Oromoof ta'uu qabudha. Maal taaree? Mootummaa Oromoo rakkoo Oromoo furuudha. Oromoo wal ficcisiisaa jira maal furaa jira? Rakkoo Oromoo guutummatti rakkoo Oromoo furuu jechuudha. Furuu guutumaan guututti nu furaan jiruudha. Dirqamaan sin qabee moonaa leenjii sin galchee. Mana leenjii nu galchee dirqamaan. Mana hidhaa keessa sin turse dirqama yeroo isinitti buusee mana hidhaa keessa sin turse achi sin baasee moonaa leenjii sin galchee jechuudha. Sirrii akkasuma. Ayyee abbaa daa'ima meeqaati? Daa'ima 3 qaba. Daa'ima 3 qabda? Ayyee hin taati. Egaa mootummaan kun gabaabumatti mootummaa impaayeraati. Mootummaa impaayeraa jechuun immoo waa sabaa ta'uu hin taane, waa biyyaa ta'uu hin taane, waa dantaa mataa isaati. Kunoo akkaataa kanaatti uummata Oromoo qeef qabeenya isaa irra jiraatu qabanii mana hidhaa galchanii achi baasanii immoo moonaa leenjii galchanii kunoo hidhachiisanii uummata Oromoo dabarsiisaa jiru jechuudha. Warreen kanarraa akkasitti yaada fudhanne ayyeesinis maqaa keessan irraa kaasaatii gahee hojii keessanii sanarra darbee immoo amma waan mootummaan kun isinirraan gahe ibsadha. Namni Tolchaa jedhama. Anan dhufe magaalaa Garba Gurraachatti irraa Kombolcha Jimaa. Sirriidha mootummaan kun immoo waan nu yaada hin qabu. Uummanni kaabineen ganda keenya bulchaan ganda keenya waliigaleet ilma haftaafii manatti hambisee ani qasiraan hojjedhaayyuu gaafa bara 2016 gaafa guyyaa 17 ganama hirriibaa waggaan ani ka'u
mana kiyyaana qabe maaloo daa'iman qaba odoon jedhu daa'ima sadiif qasiraa hojjechuudhaaf odoon kaachaaru niitinti yommuu ammana irtu immoo dhalarra odoo geecheertu maaloo jiran ennaan haa gaachana leenjii udiddee nu dheeffaa turte koomme biiroo geechee dhufte waanuma keetu adda baasnanii fuudhanii mana hidhaatitti nagatan. Gaafa mana hidhaatitti nagatan maalinni kana ennaa wanjala kaman godhe ennaan haa leenjii deemtanaan jedhan. Achiin fuudhanii odoo daa'ima kiyya saniifillee namni har'a amma ammaatitti waan tokko jedhan jiru fedhii kiyya ta'uu dhabuu dhiisuu odoo nun gaafatin waan biraate kun immoo mataa sirraa facaasna hoo kana asitti mormii kaasise nama kun nu alaafitti neessite jedhanii achitti walitti nu qabanii godinatti nu geessanii nu fuudhanii dhaqanii Awaashi Bishoollaa kan jedhamutti leenjii seenu. Gaafa leenjii seenu uleedhaan dararamnee kan kulaalitii dhukkubsatu kan dhibee adda addaatiin qabamee jiru hoo dadhabe dabaddabamaati oroshoo goggogaa ji'a sadii daabboo goggogaa nyaanne achitti dararamaa ture ilmi namaa hanaraarii dhufe kan jimmaa dhufe achitti dhumaa ture uleedhaan nan kulaalitii dhaamee du'ee hin jiru. Kan dhukkubsate akiimina odoon argatin yaaloo mana san keessatti kaalsii takkittiidhaan ji'a sadii teenyee odoo midhaan bishaan dhibsuudhaan dhumne wanni nu achi keessatti hin taane hin jiru wanni uummanni Oromoo achi keessatti hin taane hin jiru dararamee achitti awwaalame hospitaala dhabuudhaan. Achi gaafa immoo leenjii finne jennee yakka yaanu tuuttaa nutti uwwisee danniitti nu naqee dhibsuudhaan guyyaa torba dirasi nama addisii nama homaan beenne kan leenjii keessa ture deemaa hin loltaniidhee tuuttaa ciccitaadhaan danniitti nu naqee ijoolleen meeqa ijoolleen jimmaa dhufillee ijoollee shawaa bahaa meeqa danni keessatti kun qoonqoodhaan kun kaan hin dararamee tooniin bira dhume jechuudha. Ayyeesiniin kun amma ergi mooraa leenjii irraa baatanii rakkoo uummata Oromoo irraan gahaa turtanii fi waraanni sin faana socho'aa ture rakkoonni uummata Oromoo irraan gahaa ture gamanumaa yaada keessa ibsa. Maal hin geenye ergaa immoo achi baanillee maaloo daa'ima keenyatti galla torbee tokkollee mee daa'ima keenyatti gallee daa'ima keenya ijaan agarree waan jirtullee itti babarbaannes daa'ima keenya uumna gaafa hin sabbaa jedhaquudha qabsoo dhiiste jedhee warratee danniitti akka namaan waliin agarre magaalallee akka bishaan hin dhunne nu dhowweet nu axxanaaffaree namaaf nama walitti nu godhe nama moobaayilii baatee deemu wootachii baatee deeme han wannoo qabu laalatu irraa fudhaa. Jedhee biyyatti gadhiisee biyya zarafsiisaa jira. Gabaree biddeen dabaddabaa irraa nyaachisaa jedhee biddeen nyaadhaa qoroshoo maaltu jiraa miti. Maajinni mootummaa gadi bu'eera. Abbaa barbaadan irra dabaddabaatoo zarafaatoo itti dhaayi. Nuun jedhee wanni inni nuun goone hin jiru. Mootummaa ta'ee tooni karoora waraanaatiin nu bobbaasee qabsoon kun qabsoo akkanaati jedhee tooni wanni nu bobbaaseet hin jiru. Mirga hin qabnu, hoomaa hin qabnu. Daa'ima keenya gini ammas Waaqayyo amararu daa'ima keenyaan qasiraa itti hojjennee guddifannu. Raanu naxaleef dur nan beenu nu waraanni fedhiidhaan waraana. Dirqamaanii miti. Abbootiin keenyas waraaneetuma uleedhaan dheebuudhaan waraanatti ture. Kanatti dirqamaan itti nu naqanii tooni bakka kanatti ashagamneerra nama muraasa nama milishaa keessa milaalbaata deebiin ala namni fedhii waan kana leenji tokkichi jira jedhee fudhadhu akka aanaa keenyatti aanaa biraati irraas immoo waggaa dhageenyu akkasumas aanaa keenya keessa odoo boo'u birriidhaan goyyomsanii birrii 500 kennanii warra qasiraa hojjetu achitti naqa. Eegamaanuma ani mootummaan irraa maqaa Oromoo dhahatee aangorra jiru mootummaa Oromoo Oromiyaaf malu ta'uu hin taane mootummaa Oromoo Oromiyaa irra waanjoo gabrummaa kaayee jiru jechuudha. Kaayee jiru. Gaafa kanatti nama jagnaadhaan waraanni kun gaafa dhufus immoo waraanni achi godhe kun daa'ima ofiitti irraa naxxalamee jiru fedhii hojii kanaan qabu kan duubaa itti dirqisiisanii warri aangoo guddaa qabu itti dirqisiisanii gara waraana sanitti oofan. Nuti amma warri namni kun waraanni kun dhufuu beennaan sirriidha. Harka itti of kennanne waraanni mootummaa kanaan baasonne bilisummaa Oromoo obootti of kennanne. Lola guyyaa kaleessa aanaa gullallee aanaa yaayyaa gullarree ta'e waboon injifannoo akkam akkamii galmeesse sanarra darbee waboo akkaataa kamiin ilaalaa turtan isin? Oboon keessa wanni namni yartuu baaffee ta'etti malee akka dhiiratitti ilaalaa ture. Akka beekatitti akka dafqeetuun uummata Oromootiif yaadutti beekne. Lolli kunis immoo dhufee nutti dhaabbannaan jiran dhokannee warri harka itti kennan Oromoon nu ajjeesu harkuma itti kennan naan duruma immoo kaayyoo qabna hin bannas jennee immoo haala mijeeffachaatuma turre nuuf ta'uu didee haalli itti si waraana gaggeessitanii haalli itti naamusaan qabdanii asiin nu geechan kun immoo Waaqayyoon ammallee aduu isinitti haa baasu Oromoon karaa isaa bal'atu.
Ayyee isinillee aanaa keessan gahee hojii keessanii lammatamoo akkaataa kamitti akka impaayirri kuni gara waraanummaatti isin fidde ibsadhaa isiniin jechuun barbaada. Yaada guutummaa gootutti yaada keessan waan ni jedhaatti ibsadhaa. Ishi maqaan koo Tasfaayiidha. Tasfaayii Taaggasaan jedhama. Gandi itti dhaladhe Dagaa Golbaa jedhama. Dagaa Golbaa jedhama. Ergani mana kana galee mana leenjii kana galee naasee 18 dirqama kanan mana bahe naasee 18 gabaa kolfeetitti asii aanarraa dhuftee kaabineen dhuftee makiinaa irratti gadaggaddee na baaftee dirqamaan gadaggaddee na baaftee gabaa kolfee sa'aatii 4 irratti dirqamaan na baaftee aanaa isaatti afantee na hiitee gaaf kaanii nama walitti guurrattee raawwattee nama walitti baay'ifattee raawwattee awwaayii bishoollatti xirqim gootee nu naqixee achitti mataa keenya nurraa faaqee mataa keenya mulaaxii waggogaa nurraa faaqee mataan keenya nurraa qunca'ee nurraa akkatti qifindii nurraa yaa'ee achitti abasaa dirqama meeqa makaraa meeqa barahaa meeqa nyaannee achitti iyyinee boonyee baraannee gubannee hunda nu godhe mootummaan kun ani mataa kiyyaan kootichettan tikseen guddadhe mataa kiyyaan waan kan biraa dhiise tiksee kootichettan guddadhe wanna kanaan beeku kara kanaan beeku hiyyeessa du'aa haamileen na xoqqomtee wal xoqqomanii hiyyeessa biyyaa baasanii kana godhan nuuf garuu nuu kana. Ayyee har'a mootummaa kana akkamitti ilaaltan? Jechuun kaleessas akkamitti ilaalaa turte? Har'a ergii waa'ee impaayirummaa leenjitees akkamitti ilaalaa jirta? Har'a immoo gaafa harka waboo galtummoo akkaataa kamiin mootummaa kana ibsita? Mootummaan kun guyyaa gaaf takka namaaf nama walitti naquu malee guyyaa gaaf takka waan nagaa hojjetee illee guyyaa gaaf takka hiyyeessa lafarraa fixuu malee waan nagaa hojjetee illee akkaatti biyya dararaa ture akkaatti namaaf nama saba Oromoo walitti buusaa ture akkaatti biyya rafaa ture kana nu godhe mootummaan. Ayyee taati. Egaa silaa ergi moonaa leenjiitii baatanii gara waraanaatti makamtanii uummata Oromoo irraan dara akkam akkamii geessisaa turtanii warreen si fakkaatan illee uummata Oromoo akkaataa kamitti dararaa turan. Mootummaan immoo akkasiin uummata Oromoo darartaniif labsii akkam akkamii isinitti baase. Labsii giddimaan deemu naqee achi giddimaan dirqama bakka achi nu fe'aa gadaggadeen nu uliidhaan dabaddabee nu oofa makiinaa siin irratti ol darbee nu dabaddabee jirtu nu waasa bakka kanaa jiraadha Oromoodhaan qabsoo eenyu abbaa keetii maal abbaa kee nuun jedha nu dabaddaba dirqamaan akkatti nu oofaa ture maaloo akkanatti akka manaa baanetti jirra maaloo fiqaada nu godha galleetti beeksisa keenya laallannaa jedhe hin barbaadu dirqamarra jirra ija abbaa keessanii asumatti dhumta malee ija abbaa keetti deemu Oromoodha kan. Nayyee siniin kuni ergi dirqama fudhattanii bobbaatanii qotee bulaa Oromoo baadiyyaa jiraaturraan dararaa akkam akkamiin gahaa turtanii warreen sin fakkaatanis makalaakaa warreen jamananis warreen sin fakkaatanii hidhatanii mootummaa bobbaasee jirus uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo baadiyyaa jiraaturraan dararaa akkam akkamiin gahaa jira waraanni. Jira malee maaliif hin jirre jira. Ayyee yaaduma keebsita. Jira kan nu dirqamaan akkanatti biyya walitti buusee biyya wal ficcisiisu kanuma dirqamaan kan obbolaa wal ficcisiisu. Wama diinni nu beeksisa mana dirqamaan oduudhaan yaadadhee mataatiin qabatee dirqama mana. Baay'een taati. Ayyee atillee gamanumaanii eessatti dhalattee eessatti guddattee akkaataa kamiin gara waraana impaayeraa kana ta'uu dandeessa. Iyyaalee jedhama. Ana warra jaarsoo ganda tokko keessan jira. Amma nuti achi keessa qansurumaa hojjenna. Gaafa qansiraa hojjennu achuma olii nu qabanii bakkuma fichee nu geechan. Fichee irraa immoo kaasanii awaash bishoolaa nu geechan. Achitti midhaa hin taane akka obboleeyyan akka jaalleewwan kiyyaa kaasanii midhaa hin taane nutti gahaa ture. Isa san immoo achi xumurannee leenji keenya egaa achi baane fichee nuu fidee fichee yaadallee nurraa fudhadhaa maatii keenyallee argine hin beeknu kan deemne dirqamaadha mana namni hin qabne hin jiru ijoollee daa'imaa qabna daa'imoonni keenya deemne ilaallaa jennaani maal abbaa keessanii yaada nama tokko isaanirraa fudhannaani tarkaanfichi irraa fudhadhaa jedhee jinneerri jechuudha akkas jedhee jechuudha sababa saniin nutis dirqama san bobba'uu qabne. Dirqama saniin egaa bobba'uu qabne uummata Oromoo irraa midhaan ga'e deemee araqee bilqisiisa dhugaa biddeena giddiidhaan deema jalaa fudhadhaa nyaadhaa kan jedhu
kan jedhu jechuudha. Kana kanaafaa kan fakkaatan jiranii malee nutis jaallannee miti nutis maatii qabna. Kaleessammoo kunoo yeroo isin nu biraa dhuftanii yeroo nu biraa dhufu kunoo bakka miti mootummaa kanas argine jedhee akka kiyyatti rasaasaa takkitti jedhu kaasee harka ol jedhee obbo kiyyatti deebi'eera. Kana wanni kana fakkaatu argeen jira ammas nuti dimokiraasii siin qabnu wannuma nuti mul'atu bakka gabaamatti mootummaan har'a biyya kana bulchaa jiru uummata Oromoo imala moo immalu uummata Oromoon dararaa akkam akka dararaa jira malee immalu wal nyaachisaa jira kunoo waggaa 5 moo waggaa 6 ani gaafa dura wallagga waggaa 20 ta'e wallagga manni fi wallagga achitti kana arra minishaa maaraa hidhachisa kana guyyaa tokko Oromoo hidhachisa walumaa fuudheeti kan faannoo kana maaraa jedhee manni keenyallee nurraa gubatee achitti baqannee asitti barandaa nama bulaa jirra amma ijoolleen kiyya barandaa namarra jirtan garuu mootummaan kun waggaa 5 waan tokko nu furmaata nu laata hin qabu waan tokko kanaafuu xumuradheera ayyee isinillee mataa keessan irraa ulfaasa ayyee isinillee eessatti dhalattanii eessatti guddattanii akkaataa kamiin gara impaayeraa kanaatti makamuu dandeessan Tunggu ganda boleh gidamu, esok ganda hapu bari, ganda dua sadiiti, dami sini je dama. Nase kuya udah turbo, darah satu alkai kamna nunjela ni mamai. Kita ya darah satu ni. Darah awal bisode no hana. Goli ke sanul kasa Darah awal bisode. soda dia ni ada yang pakai tani yang cina tu sisa iru Abraham Darah awal bisode no hani dirkaman. Lenji mana lenji? ayyee Lenji ni mana ni semua, arah semua dirkaman semua dua orang kalau ada ni. Ya kan benda kesa, adu kesa tenyem benda kesa tu baca turre, bela turre, zakka turre, sama kenya lammi kenya, walitti buusa turre, jechuudha mootummaan kun. Walitti buunan immoo har'a ba'uudha dhabnaan gara bilisaatitti gara nooma nu ilaalatutti harka uffanineera. ayyee gallola guyyaa kaleessaa aanaa yaayyaa gullalleetti ta'eeni kan isiniin waboon harkaan sin qabe mee ergii dirqamaan qabamtanii gara moonaa leenjii galtanii ergi leenjitanii baatanii golee Oromiyaa keessatti bobbaafamtanii uummata Oromoo irraan yakka kamii gochaa turtanii warreen sin fakkaatanis uummata Oromoo akkaataa kamiitti mi'aa turanii qotee bulaa keessumattuu qotee bulaa Oromoo baadiyyaa jiraatu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin akkaataa kamiitti dararaa turtan. Akkaataa inni nuun jedhe nuun dararaa. Otoon jedhanii ija bal'aadhaan kubbatarra siyaabee kumalee nun beeknu jedhanii dirqamaan ija bal'aadhaan salaxxanaa ture. Asii dhannaanis immoo ji'a sadiitti jirasii amma salxanaan kun nan ciisaa nan ka'a achitti surreellee tuuttallee albaatee nu balleessee sanan gate hin jira tan biyyi beeku jechuudha. Egaa gaaf saniitti har'a xunnaan asitti faayidaa tokko irra hin oolle nan ciisaa nan ka'a amma naa qabnaan gara barbaachisaa ta'etti gara jaallan kiyyaatitti of kenneera jechuudha. ayyee mootummaan kun silaa mootummaa maqaa Oromoo dhaatee aangorra jiru kun uummata Oromoo gabrummaa jalatti hambisaa jira moo gabrummaa jalaa baasaa jira jettee yaadda takka mataa keessa. Gabrummaa jalatti hambisaa jira baasaa jira. ayyee siniin kun si warreen sin fakkaatan ergii moonaa leenjitanii baatanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata Oromoo irraan dararaa akkamiin gaafatan. Shaneedha jedhanii silkillee harkaa fuudhanii silkillee harkatti qabamee mana waajjiraatitti hangaleefuu hin jira maaliin dararaa jira dararaa jiru jaleen jala dararaa jiru. Olmaan guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo Birgeedii Odaa Kormaatiin durfamuu aanaa yaayyaa gullallee keessatti lola taasiseen booji'amtoota kanaa fi warreen kana fakkaatan warreen ammallee nu bukkee dhufanii hin geenye harkaan qabee jira. Egaa guutummaa booji'amtoota kaleessa lola aanaa yaayyaa gullallee ta'een booji'amanii guutummaa isaa qabannee isin bukkeetiin hin geenye jennee dhaamsa keenya isinii dabarsinaa gabaabumatti mootummaan har'a maqaa Oromoo dhaatee aangoorra jiru kuni mootummaa uummata Oromoofillee ta'e Oromiyaafillee malu miti jechuudha. Mootummaa waa'een faayiraa malee waa'ee dantaa mataa isaa malee waa'een sabaa waa'een biyyaa isatti hin dhagahamne
gabaabumatti nuu yoo akka jenne isinii kaasuu baanne haasaa isaan haasa'an irraa waan hubattu jennee yaannaa jechuudha uummanni Oromoo. Kanaaf mootummaan har'a maqaa Oromoo dhaatee jiru kuni mootummaa uummata Oromoo waanjoo gabrummaa kaleessan irraa daraan dagaagsee uummata Oromoo ficcisiisaa qe'ee qabeenya isaa irratti ajjeesaa saamsaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo har'a waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa karra shanan Finfinnee marsee lola gaggeessaa jiru kana cina hiriirte mootummaa nama nyaataa kana ofirraa akka kaasu isiniin jedha. Injifannoon waraana bilisummaa Oromooti. Isinillee kan waraana bilisummaa Oromootti makamtanii loluuf fee qabdan ni loltuu. Kan lakki immoo nuyi galleeti maatii keenya faana jireenya jiraanna daa'ima keenya kaleessa dirqamaa irraa nu qabanii moonaa leenjitti nu nuqanii itti deebineeti daa'ima keenya guddifannaa bultii keenya tottolfannaa jettan immoo waraanni bilisummaa Oromoo kallattumaan waan isinii tottolchu isinii tottolcheeti gara maatii keessaniitti isinii ergaa jedhatiina injifannoon kan waraana bilisummaa Oromooti.